Egaa yaadotan kitaaba sirnaa keessaa ibsaa jiru itti fufeetiin jira. Arrarree akkasuma yaadota kitaaba sana keessa jiran keessaa tokko kan ta'e irratti xiyyeeffadha. Innis aadaa fi gadaa fi dhugeeffannaan Oromoo hariiroo akkamii waliin qabu waan jedhu irratti yaada kitaaba keessatti bal'inaan ibsame asirratti yaada gaggabaabaa ibsuuf yaala. Aadaa yoo jennu akkaataa jiruuf jireenya saba tokkooti yookiin uummata tokkooti. Uummanni sadarkaa sabaa yookiin immoo sadarkaa waa uummachuu irra ga'e tokko aadaa qaba. Aadaan sun akkaataa jiruuf jireenya uummata sanaa guutuu kan hammatu jechuudha. Karaa biraatiin aadaa jechuun eenyummaa jechuudha. Aadaa kana egaa kan ittiin tikfamu sirnaani. Sirni yoo hin jiraatin akka Oromootitti aadaan Oromoo kan ittiin tikfamu sirna gadaati jechuudha. Sirni gadaa hin jiru taanaan aadaan Oromoo yeroodhaa gara yerootti dadhabaa laafaa hanga baduutti deemuu danda'a jechuudha. Maaliif sirnatu tiksee ittichee aadaa sana guddisaa dagaagsaa akkaataa guddina hawaas dinagdee akkaataa guddina hawaasaa wajjin wal simsiisaa kan oofu sirna waan ta'eef aadaan sirni biraa hafnaani aadaan dagaagus guddachuus hin danda'u. Bakkuma jirutti quucaree hafuu danda'a. Haala guddina hawaasummaa wajjin deemuu hin danda'u jechuudha. Sirni irra hin jiru taanani. Akkasuma immoo dhugeeffannaan yoo jennu hariiroo uumaa wajjin ittiin horatamu jechuudha. Hariiroo sirna uumamaa fi uumaa wajjin horatamu kun dhugeeffannaa jennaani. Egaa dhugeeffannaan jiraatu malee gadaan yookiin immoo sirnoonni xabboo hundiyyuu dhugeeffannaa yookiin immoo hariiroo heera uumatii wal qabatu jenneera. Heera waan ta'aniif maaliif sirnoonni xabboo gadaa dabalatee wiirtuu qaban keessaa tokko wiirtuu muudati. Wiirtuun muudaa immoo hariiroo sirna uumamaa fi uumaa wajjiniin ittiin qajeelu waan ta'eef sun immoo dhugeeffannaadha jechuudha. Kanaafuu sadan kun adda ba'anii ilaalamuu hin danda'anii wal keessa jiru. Akka qaama namaatitti yookiin immoo akka qaama lubbu qabeeyyii tokkootti yoo fudhanne foon lafee fi dhuka lafee keessa jiru jechuudha. Sadan kun walitti aadaa akka fooniititti yoo fudhanne sirni immoo lafee foon sana baatee deemu. Dhugeeffannaan immoo dhuga yookiin immoo waan hin mul'anne lafee sana cimsu jechuudha. Dhuka lafee yoo jenne ibsuu danda'a jedheen yaada. Fakkeenyaaf fudhadhe malee yaada kanaan guutummaatti ibsamaaf oduun ta'e akkanaa ifetti akkanaa galetti akka kanatti yoo ibsame sadan isaanii haala kanaan wal qabatoo fi tokko tokko malee jiraachuu akka hin dandeenye kan agarsiisudha. Aadaan jiraatu malee sirni jiraachuu hin danda'u. Wiirtuu muudaa yookiin immoo hariiroon uumaa fi uumamaa jiraatu malee sirni guutuu ta'ee itti fufuu hin danda'u. Egaa kanaafuyyuu kopha kophaatti ibsama otoo hin ta'in kopha kophaatti jiraatu otoo hin ta'in wal faana jiraataniitu sirnaa'u. Isaan sadanuu walitti immoo deebisanii sirnaa'u jechuudha. Akkasittiin waan guutuu saba tokko ibsu eenyummaa saba tokkoo hee jennu waan sadan kanaa jechuudha. Aadaa, sirnaa fi dhugeeffannaasaa jechuudha. Aadaa keessatti egaa afaan illee hin jira. Waan baay'eedha jiruuf jireenya hawaasa tokko kan ibsu dheera. Kanaaf afaan illee aadaadhuma keessatti hammatama. Sabni aadaa qabu kamiyyuu sirna qaba. Akkasuma sabni sirna qabu kamiyyuu aadaas qaba jechuudha. Akkasuma immoo karaa biraa immoo sabni sirna qabu kamiyyuu sirna xabboo jechuu kooti. Sabni sirna qabu kamiyyuu hariiroo uumaa qaba jechuudha. Karaa hariiroo uumaa ittiin uummatu wiirtuu muudaa qaba waan ta'eef karaa hariiroo uumaa fi uumama wajjiniin sirna uumaa fi sirna uumamaa wajjin hariiroo ittiin horatu qaba jechuudha. Kanaaf dhugeeffannaa aadaa fi gadaan akka Oromootti yoo fudhanne wal keessa jiru tokko tokko keessaa adda ba'eetoo jiraachuu hin danda'u jechuudha. Walirratti hirkatoo fi yoo walitti dhufan sadan kun walitti dhufan guutuu ta'anii eenyummaa saba sanaa ibsuu jechuudha. Guutummaadhaan ibsuu danda'an. Asirratti wanti sirriitti hubatamuu qabu dhugeeffannaa hoo jennu amantii jechuu miti. Amantii fi dhugeeffannaa waan garaa garaati.
Dhugeeffannaan hariiroo uumaa fi sirna uumamaa wajjiniin karaa ayyaanatiin tolfamudha yookiin immoo karaa ayyaanatiin diriirudha. Amantiin immoo barsiisa. Waan barattu yookiin waan barsiifamtu yookiin immoo waan baratteetu amantee fudhattu. Naa ta'a na fayyada jettee fudhattu tokko. Dhugeeffannaan garuu waan filannoo hin qabne itti jiraachuudhaan alatti waan shakkitus waan amantus hin qabu jechuudha. Shakkiis hin qabu. Amanuu jechuun karaa tokko shakkiinis jiraachuu danda'a. Maaliif waan amantu san gaaf tokko dhiisuu hin dandeessa jechuudha. Maaliif shakkii qaba kaa duubarraa waan amma itti amante tokko boodarra deebitee itti amanuu dhiisuu waan dandeessuuf jechuudha. Kanaaf amantii har'a qabdu boru qabaachuu dhiisuu dandeessa, jijjiiruu dandeessa jechuudha. Amantii biraatti jijjiirrachuu dandeessa. Dhugeeffannaan garuu waan jijjiiramuu miti. Heera si wajjin gaafa dhalatte jalqabdee hariiroo karaa ayyaanaa uumaa si uume fi sirna uumamaa waliin jiraattu wajjiniin tolfamudha. Diriireedha waan ta'eef. Kanaaf sirni dhugeeffannaa amantii miti jechumaa fi akkasuma sirni dhugeeffannaa Oromoon waaqeffannaa amantii miti. Waan amantii oliiti jechuudha. Maaliif hariiroo sirna uumamaatii fi hariiroo uumati. Malee barsiisa yookiin waan baratteef yookiin barsiifamtee erga of bartee booda barsiifamtee waan baratteetu bira geessu yookiin immoo baratteetu hubattuu miti jechuudha. Barnoota waan hubattuu miti jechuudha. Ittuma dhalattaa ittumaan jiraatta. Waan karaa ayyaantummaatiin wal qabatudha. Barsiisuun ayidiyaadhaan yookiin yaadaan deema. Sirni dhugeeffannaa garuu barsiisuu yookiin yaadaan osoo hin ta'in ayyaantummaadhaan. Egaa sadarkaan kanaan dura ibsuuf yaaliin ture. Ayyaantummaadhaan hariiroo horachuu fi yaada wajjin hariiroo horachuu waan garaagaraati. Yaada wajjin hariiroo godhannee waan barreeffamu, waan dubbifamu, waan kitaabarraa dubbisnu, wantoota akkasiitirraa waan namni dubbaturraa waan hubannudha. Kun yaada. Wanni ayyaantummaadhaan hubannu garuu waan barreeffamu yookiin immoo waan namni dubbateef otoo hin ta'in suma wajjiniin hariiroo kan godhattu jechuudha. Walumaa wajjin hariiroo kan godhattu yookiin immoo qaama waan sana wajjiniin uume sana wajjin hariiroo godhatu jechuudha. Kana garaagarummaan jiru. Egaa kanaafuu uummanni aadaa qabu tokko sirna qaba. Uummanni sirna qabu tokko sirna dhugeeffannaatis qaba jechuudha. Maaliif wal keessa jiru. Sirni dhugeeffannaa wiirtuu mudate waan ta'eef jechuudha. Sabni sirna biraatiin bulu yookiin immoo sabni sirna alagaatiin bulu aadaan isaatillee boodarra nyaatamaa deema. Sirna alagaa jechuun akka dhibee naqarsaa jechuu danda'ama. Aadaadhaa fi yookiin eenyummaa saba tokkootii fi maaliif suuta nyaata. Wanti aadaa sana eegu tiksu hin jiru waan ta'eef kan jiru sirna alagaa hanga ta'etti aadaa sanan tiksu. Aadaa sanan kunuunsu akka guddatu yookiin immoo aadaa sun dagaagee guddina idil addunyaa yookiin immoo guddina hawaasummaa wajjin akka wal simuu irratti hojjetu waan ta'eef sabni yookiin uummanni sirna alagaatiin bulu yeroo hunda aadaan isaa akka quucaretti hafaa jechuudha. Aadaan isaa guddachuu hin danda'u, dagaaguu hin danda'u. Sababa sirna isa tiksuu fi isa dagaagsuu hin qabneef jechuudha. Akkuma heerri Oromoo gosoota Oromoo hunda keessatti tokkuma ta'ee seerri garuu bakkaa bakkatti garaagarummaa qabu. Sirna dhugeeffannaa keessatti illee akkaataan ayyaana itti bulfatan yookiin immoo ayyaana wajjin hariiroo itti horatan karaan uumaa wajjin hariiroo itti godhatan iddoodha iddootti garaagarummaa qaba. Oromoon akka sirnaatitti wiirtuu muudaa tokkichuma waliin qaba. Akkasumas immoo sirna dhugeeffannaa heeraa tokkuma waliin qaba. Garuu akkaataa ayyaaneffatu irratti akkaataa hariiroo uumaa wajjin horachuudhaaf ayyaana ayyaaneffatu irratti hundaa'ee garuu garaagarummaatu jira jechuudha. Garaagarummaan iddoodhaa gara iddootti uumamu kun sababoota garaagaraatiin uumama. Sababoota keessaa tokko ayyaanni tokko yookiin immoo ayyaanni hariiroo uumaa wajjin ittiin horattu dirree irra jiraattu wal qabata akkuma kanaan dura ibsuuf yaale. Dirree irra jiraattu sana immoo waan biqilchitu waan irra bobba'u akkasumas waan dirreen sun baastu jechuudha. Ayyaanni sunirree waanuma dirree sun biqilchituu fi waanuma dirree sun bobbaafattu dirree sanarra bobba'uun wal qabataa jechuudha hariiroon isaa. Kanaaf bakka ati jirtu sanarratti hundaa'a jechuudha akkaataan ayyaaneffannaa kee.
dirree atirra jirtu sanaan wal qabataa jechuudha. Midhaan achirratti biqilu, horii achirratti bobba'u, sa'aa nama akkaataa waa uumama baay'eetu yaada keessa galaa jechuudha. Ayyaanni waan dirree sanaatiin dambooba waan ta'eef jechuudha. Kanaa biraa immoo ayyaanni akkaataa hangafaa qotusuutti illee iddoodhaa iddootti akkaataan itti ayyaaneffatamu garaagarummaa qabaa jechuudha. Hangafaa qotusuudhaan yoo hin jedhu mana hangafaatti akkaataan ayyaanni itti godhamuu fi mana qotusuutitti akkaataa ayyaaneffannaan isaa seerri isaa garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Egaa akkuma kanaan dura jedhe heerri tokko ta'uyyuu seerri isaa ammas seerri ayyaaneffannaa kun garaagarummaa qaba. Maaliif mana qotusuutti wanni godhamu mana hangafaatti godhamuu dhiisuu danda'a. Mana hangafaatti immoo akkaataan itti ayyaaneffatamu mana qotusuutti hin barbaachisu ta'a. Garuu lamaanuu wal bira dhufuudhaan seerri ayyaana isaa kan hangafa ilaallatu ta'e qotusuun mana hangafaa deemee ayyaaneffata. Yoommoo kan qotusuu ilaallatu yookiin immoo dhimma jilaa ta'e immoo hangafni immoo mana qotusuu deemeetu kabaa jechuudha. Kabaa wajjiniin wal kabaniitu malee kophaa kophaan ayyaaneffatamu. Akka maatii tokkootti yoo fudhannee jechuudha. Akka kan akka Oromootti illee akka gosaatti illee yoo fudhanne garaagarummaan kun ni jira. Gosoota hunda keessattuu jechuudha. Sadarkaa damee Oromoo gurguddootti illee yoo fudhanne akkasuma fakkeenyaaf sadarkaa dameelee Oromoo gurguddoo Booranaa fi Bahareentuutti yoo fudhanne ayyaanni Booranaa yookiin warri Booranaa damee Booranaa ayyaaneffatan akkaataan hariiroo heera uumaa kanatti tolfatan jechuudha. Hariiroo waaqa wajjiniin itti godhatanii kan Bahareentuu wajjiniin garaagarummaa ni qabaata. Garuu wal faana godhatu. Yeroo godhatan jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne Boorana keessatti malkaa kan saaqu amma ulfaa warra hangafaati. Ulfaa warra hangafaa keessaa abbaa malkaa kan ta'etu saaqa. Warri quxisuudhaan immoo deemaniit warra abbaa malkaa bira deemaniit wajjiniin malkaa bu'anii wajjin kabanii wajjiniin irreeffatu sirna irreechaa irratti jechuudha. Garuu kana jechuun mana hangafaatitti seeronni baay'een borootaatitti mana isaa keessatti raawwatamutu jira. Sun immoo mana quxisuu keessatti raawwatamu. Quxisuun sirna irreechaa san waliin waan walitti qabanii fi dhaqii achittiin abbaa malkaa san manaa baasee irreeffata. Akkasuma immoo ayyaanota dirreedhaa adda addaatillee akkasumatti ayyaaneffatu. Karaa biraa ayyaanni Booranaa irra caalan ayyaana Boorantichaa yookiin immoo damee Booranaa kun ayyaana warra Booranaatiin wal qabata. Ayyaanni warra Bahareentuu immoo ayyaana abbaatii wal qabata. Yeroo baay'eedha ayyaana abbaa Oromoo jechuudha. Ayyaana abbaa Oromootii fi ayyaana hangaftichaa immoo kan hangafticha kan Booranaa jechuudha. Boorantichaa akkaataa itti kabajamu irratti seerota ittiin kabajamu irratti garaagarummaa xiqqoo qabu. Kan Booranaa baay'inaan ayyaanuma Boorantichaa fi Boorana ayyaana hangafaa sanaan wal qabata baay'een isaa. Kan Bahareentuu immoo ayyaana abbaa isaan lamaanii abbaa Oromoo jechuudha. Ayyaana abbaa Oromooti. Wal qabata. Kanaaf quxisuun yeroo baay'ee dirree irratti kan qopheessu ayyaana abbaa Oromooti. Hangafni immoo Booranni immoo ayyaana hangafaa yookiin immoo ayyaana Booranaa. Boorana irra kabajaa jechuudha mana isaatitti yookiin qe'ee isaa dirree isaati irratti. Kana jechuun Bahareentuu gaafa Booranni kabaju waliini. Bahareentuu gaafa kabajus Booranni waliini jechuudha. Bahareentuu ayyaana abbaa Oromoo kabaju dirree sana irratti argameetu wajjiniin sirna sana sirneeffatu jechuudha. Egaa yaadni kun yeroo dhiyoodhaas akka garaagarummaa dhugeeffannaa Oromoo irratti uumameeti tirree dhaloota jidduutti ka'ee wal morkii fi wal mormii garaagaraa yeroo uumuun agarra. Nageenya ayyaana abbaa Oromoo kana irratti jechuudha. Ayyaana abbaa Oromoo jechuun ayyaana abbaati. Ayyaanni abbaa dirree irratti kan kabajamu malkaatti yookiin tulluutti odoo hin ta'in dirreeti ayyaana dirreeti. Sana immoo warri hangafaatis dhaqeetuma walumaan dirree quxisuu irratti garuu jila waan ta'eef dirree quxisuu irratti wajjiniin kabaju. Ayyaana Booranaa immoo ayyaanni Booranaa ayyaana borooti irra caalamu waan ta'eef warri Bahareentuu immoo warra Booranaa boroo isaanitti dhaqanii waliin ayyaaneffatu jechuudha. Akka fakkeenyatti ni kaasa. Egaa garaagarummaa yaadni kun akka waan garaagarummaatti fudhatameetu
ayyaana abbaa Oromoo kan biraa godhamee ayyaana warra duudhaa manaa boroodhaa kana jechuudha. Warra Booranaa yookiin immoo kan warra hangafaa kan ammoo akka waan dhugeeffannaa yookiin waaqeffannaa biraa ta'eetitti dhaloonni yoo akkasitti wal mormu in argama. Mul'ata dhiyeenya yeroo dhiyoodhaa asii. Kun egaa hubannoo dhabuurraa akka yaada kootti akka inni hubadhutti waan hubannoo dhabuuti malee wanni lamaanuu garaagara ta'eetii miti yookiin immoo waan adda addaa ta'eetii miti lamaan waan walitti dhufan qofa tokkoyyuu kan ta'an kopha kophaatti somaa ta'uu hin danda'an. Ayyaanni dirreedha kan warra abbaa Oromootis kophaatti yoo deeme sirna dhugeeffannaa guutuu sana ta'uu hin danda'u. Ayyaanni Booranaa kan borootis jechuudha akkaataa jiruun warra baarentuu warra quxisuu warra jilaa kanan dabalatu taananii guutuu miti jechuudha. Lamaantu walitti guutuudha. Waan kan akka garaagarummaa waaqeffannaatti yeroo ilaalamu waan mul'atuuf irra deddeebi'ee dubbachuu yaale. Karaa biraa immoo garaagarummaan inni ittiin uumuu danda'u kennaadhaan kan kennamu jira. Ayyaanni kennaa addaa gosoota Oromoo keessaa fakkeenyaa fi gosa maallimaa yoo fudhanne ayyaana addaa qaba. Kan kennaadhaan kennameef jechuudha. Kanaaf gosti maallimaa amma gosoota biraa wajjiniin akkaataan ayyaaneffannaa isaa garaagarummaa qaba. Maaliif kennaa irratti illee kan hundaa'u jira jechuudha. Garaagarummaan ayyaana kennaa uumaadhaan kennameet irratti hundaa'ee ture gosa irratti gosa tokkotti garaagarummaa qaba. Ardaa tokkotti garaagarummaa qaba. Garaagarummaawwan kun egaa tokko karaa hangafaa quxisuutiin akkaataa amma ibsuuf yaale kanaan dhufa. Inni biraa dirree irra jiraannu sanaan waan dirree sun biqilchitu waan dirree sun bobbaafattuun wal qabata. Ayyaanni akkaataa seerri ayyaaneffannaadha. Kan biraa immoo kennaa akka amma ibse kana kennaa addaa uumarraa kennameen illee akkaataan ayyaaneffannaa garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Kanaaf muudaan Oromoo tokko ta'uuyyuu garaagarummaan ayyaaneffannaa iddoodhaa iddootti garaagarummaa jira jechuudha. Muudaan Oromoo tokko ta'uuyyuu akkaataan ayyaaneffannaa garaagarummaa qabaa jechuudha. Sirni dhugeeffannaa Oromoo yeroo tokko maal hubannaa dhaloota ammaatirraa sirna dhugeeffannaa Oromoo kana waan tokko waan wal fakkaataa tokko taasisuu marji godhanii haala amantii waan jedhamu sana wal bira qabuudhaan amantii fi dhugeeffannaan garaagaraa akkuma dura jedhee akka amantii jedhamu sanatti marji godhanii wal fakkaataa taasisuudha. Gosoota Oromoo hunda keessatti wal fakkaataa taasisuuf yaalii godhamutu mul'ata. Sun garuu sirrii miti. Maaliif ayyaanni dirree akkaatuma dirree sanaatiin dambooba waan ta'eef jechuudha.